ጌታቸው ሞሮዳ ትግራይ ነበር የተወለድኩት። ካምቦች ስኖር እዛ ምሳ የተሰራውን እሱን ራሱን ነው የምንበላው። ራሱን ነው የሆነ ብዙ ሰው ሞቶ ነበር የዛን ቀን። ከዛ ሞቶ አይደለም ተኝቶ ነው አለ አባቴ ደግሞ። Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii YouTube chaanaalii keenya. Nageenyi badhaadhaa isiniin jecha oduuwwan har'aaf qabanne tokko tokkoon gurra isin buusna nu faana dhaa isiniin jennam. Uummanni Habashaa kan biyya ijaare nuyiidha. Abbaan kutaa biyya akkasii bulchaa ture. Harmeen koos akkas jecha seenaan kaleessas irra ni deebina jecha kan turan. Har'a immoo gurguddoota manguddoota jaarsolii dabalachuun sochii isaanii eegalaniiru. Diina kooti anaaf fira kooti jedhame inni mammaakamu sirrii waan jedhan fakkaatu dura buutonni warra Habashaa. Olmaan guyyaa har'a akkas jechuun lafa dhidhiitaa oolanii keessuma ittiyyuu yeroo waraanni baajataa biyyaa dadhabsiisee jiru kanatti uummanni waan nyaatu dhabee inni kaan biyya irraa gara biyyaatti godaanaa jiru kanatti inni kaan immoo lafa onaa irra ciisee yeroo itti du'aa jiru kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa baajata eessaa fideetu tiraakteerota oomisha qonnaaf oolan bitee uummata beela baasumoo konkolaataa bituutu dursa waraana tasgabbeessumoo fedha uummata tokko qofaa eeguutu salphaadha waan jedhan fakkaatu. Yeroo uummanni keenya kan walloo irraa kan nyaatu dhabee itti rakkachaa jiru kanatti mana barumsaa fi buufata fayyaa dhabee rakkachaa jiru kanatti akkasumas uummanni Amaaraa sababa Amaarummaa isaatiif qabeenya isaa jala barbadeeffamaa jiru kanatti ilmaan isaa jala qalamaa jiru kanatti osoo deebisanii hin dhaabin uummata Oromoof fedha isa dabalataa eeguufiin kun maal jechuudha jechaa jiru. Hokkoon garuma isheetti haati jedhu warri Habashaa. Haboo shanee waraanni balleessuu osoo danda'u ani qaama koo hin waraanu. Garuu Amaariif Tigireen lamaan isaaniiyyuu anaaf diina jechuun isaa lamaan walitti naquun ofii isaa asiin biyya isaa misoomsaa jira waan jedhan fakkaatu. Odeeffannoon isaan har'a miidiyaa isaanii qabatanii ittiin balballoomsaa oolan dubbii akkanaati. Jabaa namaa kan ga'umsaa fi ofitti amanamummaa guddaa qaba jedhamee miidiyaa keessaa fi alaan haasa'amaa ture. Obbo Lammaa Magarsaan erga miidiyaa irraa badanii turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee kaleessa galgala odeessi gammachiistuun tokko gara Keeniyaa Naayiroobiitii achiin as bubbisteetti. Akka odeessi kun jedhutti Obbo Lammaan Magarsaan erga hojii biyya keessaa jaala isaanii Abiy Ahmed waliin hojjechuu dhiisanii asitti odeessi baay'een mul'atee hin beeku. Oduu gara achi irraa foolii urgaa'aa qabattee mul'atte kun maal akka jedhu shakkii nama hundumatti naqeera. Hojjettoonni mootummaas ta'e miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa xiqqaa irraa hanga beektotaatti odeessa achi irraa isaan qaqqabuuf hawwii guddaadhaan eeggachaa jiru. Maarree kunoo sababiin isaan achi lafa hojii isaanii irraa ka'anii gara Keeniyaa Naayiroobiitti imalaniif kunooti amma bira ga'ameera faana dhahaa isiniin jennaan. Ani jedhu Obbo Lammaan naman baay'ee jaaladhu waliin faayidaa koof osoo hin taane faayidaa uummata koof jechaan irraa fagaadhe. Gooftaan keenya uummata keenya jechaa akkuma ture dubbii afaan keenya waliin bu'uuf jecha dantaa uummata keenya gurgurree kan fedha keenya hin guuttannu jechaan ture kanatus wal nu dadhabsiise jechaa jiru. Maarree kunoo ani durayyuu faayidaa dhuunfaa koof kanan dhiise kan uummata koof nan dursaam. Ammas taanaan ani isin bira jira jedheen isin jajjabeessuuf qixa hundumaatiin gama maallaqaas ta'e gama hundumaan hanga adda keenya rasaasaaf kennitutti wal bira jirra jechaa jiraam. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee mucaa jeneraal waraanaa obbo Geetaachoo Morodaaf kan ta'u mana jireenyaa kutaa magaalaa Finfinnee keessa kennaniiruuf. Guddistoonni mucaa miira gammachuutiin yoo mana jireenyaa harkaa fuudhan iyyuu beektonni tokko tokko immoo akkasitti dubbii kana taajjabaniiru. Ka'in kana adda waraanaa deemna jecha wal fichisiisuun bu'aan isaa kunooti ilmaanii fi abboolii adda baasee jira.
Abbaan dirree waraanaa irraa bishaan dheebotee nyaata dhabee beela'ee aduun gubachaa qorraa waadamaa roobnii fi awwaarris dabareen itti wal furaa bifa isaa jijjiirama. Irraan dabalee dheebuu jaalala maatii isaaf qabu hawaa mudhii isaa sinnaaraan maree gateettii isaattis meeshaa baatee oliif gadi osoo jooree jaawwaruu gidduutti abbaan falaa kan namaaf hafee hin qabne abbaan wal qixxeessaa itti dhuftee daa'imman isaarraa adda baastee fudhattee sokkiti. Haa ta'u iyyuu malee kun waanuma jirudha garuu wanti taajjabsiisaa ta'e haqni isaa nama aarsu inni guddaan dubbii sobaati. Ani ka'eera atis ka'i na biraa hin hafin hundi keenyayyuu achumatti wal argina jecha daa'imman ofii gara biyya hambaatti gurracha kan warra hiyyeessaa immoo asii rakkinaan gubsiisaa gara adda waraanaatti guuraa fi imimmaan lakkuu umurii isaanii malee boostisuun sirrii miti jedhu. Akkuma beekamu guyyaa kaleessa miidiyaa biyyoolessaa irra dabarsaa kan oolan mucaa Jeneraal Geetaachoo Morodaa fi guddistoota isaa inni yaadattu kun kan mul'atedha. Geetaachoon sababii umuriin hedduu tajaajileef yookiin immoo sababii waraana keessatti beekamtii guutuu qabaateef dursi kun kennameefii ta'a. Garuu seenaan kan kanaa ol nama gaddisiisu hedduun gandoota hunda keessa jira. Gadi buutanii ilaaluu qabdu jedhu warreen taa'anii taajjaban immoo. Kanaaf waan tokko dalagaa waan tokko immoo waan kumaatamaan immoo balleessaa oolla yoo ta'e wanti kun biyya hin ijaaru biyya hin diiga malee. Kanaaf gadi buune maatii rakkattoota hundumaa bukkee geenye ilaaluun dirqamadha jedhu warri taa'anii taajjabaniin.